السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جرتو دا أوتوني سمافتو الدنيا قبت أرقمتان هندي كيسانو بقى جراتان جتشا زمونا أدان اللي بنا جرى بنوتا قبابا ويسينيف قبط لفجرة إن اسمع ليو جتان أكاتا قبتي أكسمامو من دانما أبلي في جيبير موتوما وان غرغرا كيسا باسني أكامتي هرقو دندينا akkasuma immoo sadarkaa nama tokkoo qabxii nama tokkoo fakkeenyaa warroonni barsiisotaa fa'aa sirriitti isaan barbaachisa. Wanni kun jechaadha yeroo hedduu kan ittiin hojjetamu kompiitara waan ta'eef silkii keenya irratti akkamitti dalaguu dandeenya isa jedhuu fi aappii saniif nu gargaaru isiniif qabadhee dhufee jira. Innis maal yoo jettan Microsoft Excel jedhama maqaan isaa. Awwalan isa Play irra seennee isa gabbuufna. Play Store keessan irra galtanii iddoo sarchii kana gubbatti Excel jettanii barreessitanii EXCEL Excel kan jettanii yeroo barreessitan anammoo awwala waan gabbuusee jiru Microsoft Excel jedhee akkanuma naa dhufa. Ka halluun isaa magariisaa kana irra gadhooytanii jala kanaan akkaataa inni waan inni hojjetu isiniif fida. Erga isa gabbuuftanii jettanii ooppiin gootanii seentanii awwala waan fayyadamee jiru ooppiin godhee seena. Dokumentiin isin irratti hojjettan haala kanaan isinii bahaa wayitee haquu barbaaddan dokumentii kana delete yookaan remove from list gootanii delete yoo gootan amma yeroo garii isin dida yeroo garii isinii haqama. Yoo inni isin didu san from list irraa hiitan yoo akkanuma dhiiftanillee waan irraa lalattanii isin fayyada jechuudha. So amma akkaawuntiin isaa kiyya banaa jira waan ta'eef akkaawuntii awwala itti naqxanii bantanii switch irraa godhee isinitti mul'isu haala akkaawuntii godhee wayitee awwala seentan akkanatti isin mul'isa. Microsoft jedhee akkana isin mul'isa. Imeelii keessan itti naqxan imeelii keessan itti galchitanii next gootan chimbooda akkana isin fidaa next gootanii paaspoortii illee waan barbaaddan galfattan. Paaspoortii ammoo qubee wal keessa ta'uu qaba. Qubee lakkoofsa qubee akkasuma immoo haashtaagii waan garaagaraa kanneen amaramtu tana fa'aa fayyadamtan. Akkuma itti galchu kana itti galchitan. Maqaa keessan akkana galchitanii amaramtuu tana mallattoo saayinii tana mallattoo doolaaraa tana ergasii duwwaa 9 akkas jedhan akkana gootan amma isin dabarsa. Koodiin kun amma koodii isin gaafate. Koodiin kun wanni keessan irratti ergama akkaawuntii keessan qaama itti naqxan san irra ergama. Isa eessaa fudhattanii Gmail iddoo jedhu keessa seentanii akkaawuntiin keessa yoo awwala qaama itti naqxan kanarra jiraate isarratti deebistanii yookaan ammoo irratti jijjiirtanii jechuudha. Akkaawuntii keessan irra jijjiirtanii gattara iddoo gubbaa yeroo hedduu daddafee namaaf fidu Microsoft jedhee fidee jira. So erga inni akkana fidee jedhee verify your email address jedha. As biratti security code ta'etu ni jirti. Qaqqabdanii koppii godhattanii asiin baatan keessa ergasiisa keessa gasseentanii itti naqxan. Yeroo itti naqxanii jettan akkanatti isin dabarsa. Xiqqoo ni eegdan amma fidee jira next jettanii. Bootaan inni amma asitti akka qormaataatti isiniif fide. Bootaa kana akka qubni daalachi kun itti dhaabatetti dhaabii jedha caammaa kana. Itti galchina. Waa 5 isin gaafata. 5 akkasuma dhaabdan. Amma sammuu akkuma reefii nuu fide. Midhaan lama dhaabnee jirra. Kun ammoo garana. 3 dhaabnee isiniif lakkaa deemaa gadhaabe. Kadhumaarra jirra. Irra deebi'inaan jedhe waa dogongore. Okay.
yoo isin dogongortan akkas isin jedha. So amma xiyya karaatti qajeele san irraa dabsuun qabdu. Tiraayinaan jedhe wayitee fixanii jettan verification complete isinin jedhuu qaba. Laatiitti isinii kennennaan nama booda ni banama jechuudha. Haala kanaan banuu dandeettan. Yoo mana ta'e balballi sun achi ilaaluu qaba. Yoo caammaa ta'e illee caammaa afoon isaa sun achi ilaaluu qaba. Achiin booda koodii tanatu yeroo hedduu isin dhibaa. Koodii tana eega galfattanii kaatanii akka quba kanaatti dhaabuun isinirraa eegama. So eega isa galchitanii jettanii akkanatti maree isiniif fidaa. Achiin booda ammoo keessa seentanii amma buukii tokko nuu kennee jira. Kun amma akkaawuntii switch godhee illee fayyadamuu danda'a. Akkaawuntii isa kanarra isinitti agarsiisu. Akkaawuntiin amma baanne akka biraati waan ta'eef. Pirojektii haaraa hojjetuuf waan haaraa hojjetuuf mallattoo iddoo tana gubbaan seentanii laatii kan gubbaa seentanii bilaank workbook kan jedhu kan gubbaa kanarra tuyitanii sararri keessan kan ittiin lakkaa'amu asii achitti ABCD jedhee achiin lakkaa'ama gara gubbaatti jechuudha. Gara jalaatti 1 2 3 akkasittiin lakkaa'ama. Tokkoffaa hojii isaa irraa kan eegallu fakkeenyaa nambara 1 barreessitanii gabbuutanii 2 barreessitanii erga akkana gootanii kaatanii lamaan kanneen erga harkiftan isa akkana wayita gootan iddoo fiil jettu tana akkana qaqqabdanii akkana nambara haga isin barbaadan isinii dalaga jechuudha. Gaa harkiftanii jennaan nambara isinii dalaguu danda'a. 1 2 bichaan san bichaa barreessitanii jechuudha. Akkasitti itti fayyadamuu dandeettanii. Wayitee hayxanillee wayitee waan tokko walii qabdanii haquu barbaadan gootanii as bira tuqaa wayii ni jirti. Ol xaraydanii clear iddoo jedhu tuyitanii clear all isin godhee haqa jechuudha. Amma akkamitti ammoo teebilii itti fayyadamna. Teebilii akkamitti itti fayyadamna. Fakkeenya amma teebilii 4 takka nu barbaachise haa jennu. Akkanuma as harkiftan tiraagas gootanii meeguma siyaabaanuu erga akkana kaa'attanii jettanii as jalatti iddoo boordis jettu tana ni qabdanii isii irratti kana guutuu ammoo teebilii godhoo barbaadan oolii iddoon jirtu tana jiraata awwalarraa tana tuqattan eega akkana galchitanii jettan yoo sarara tokko bichaan waa isin jala hanqatanii galchuu barbaadan akkas gubbaaf jalatti illee jechuudha. Raayitti maalidha akkasii jira kompiitara irratti jechuudha. So erga akkana galfattanii kaatanii amma wanni isin goota yoo garsiifatanii jidduu galchuu barbaadanillee akkanatti irratti select godhattanii as bira dhuftan. Erga akkana gabbuutanii jettanii amma as biratti waan dalaguu barbaadan dalaydan jechuudha. Fakkeenya as biratti name jenneeni name jettaniini asbira gender jenneeni asbiratti qabxii isaa yoo galchine jechuudha.
barnoota isaa qabxii jalatti qalaa waan ta'eef afaan Oromoo wayitee sarara akkana itti isin jalaa ce'e qubee ee irra dhaattanii akkasitti gubbaa irraan akkasii achi harkiftan jechuudha. Akkasii achi balleeffattan amma kanarratti ho'ine okay. Meeshii tootaalaa jennaan maqaa as biratti maqaa ni galfattanii shamara wal keessa jechuu dhiira bichaa barbaadanii shamara bichaa barbaadanii akka fedhii keessanii akkasuma akka qabxii keessaniitti akka itti waan dalaguu barbaadan san dalaydaniitti jechuudha. Ergasii maqaa keessan haga dhumaa haga barbaadan san irratti ni galfattanii teebilii ammoo jalaan illee itti dabaluu hin dandeettan jidduutti illee aad godhuu hin dandeettan isinitti argisiisa gara boodaatitti. So erga kana galchinee jenne ayyaantu haa jedhuuni meeshi. As biratti jendarii jara itti galchitan jechuudha. Emmi gootanii gabbuutanii emmi f as biratti qabxii jaraa meeqa haga jarri fidan irratti ni barreessitanii erga akkana irra barreessitanii kaatanii hundaa haga maatii isiititti hima barreessitan. Tootaalii akkamitti tootaalii herregannaa isa jedhuuf ammoo irra kilik godhattan qabxii hagammaa kanneen irratti qabxii hagammaa barreessine kan irratti kilik ni godhattanii erga sanii ammoo isin tuqaa tanarra gad tuqattanii gara jalaa kanatti ol xalaytan iddoo auto sum jettu tanne tuyxanii tootaalii herreguuf sum ta'etu tana fayyadamtan. Average ammoo inni kaa'ee jira count numbers illee teessoo meeqa akka irra taa'edha count numberiin maaksii akkasuma miin yoo qabxii isaa keessaa qabxiin guddaan kam yoo mindaa ta'e mindaa isaa keessaa mindaan guddaan kam xiqqaan kam jettanii adda baasuudhaaf jechuudha. So amma tootaalii waan fudhanneef tootaalii fayyadamna. Sam iddoo jedhu wayitatu ixan kaalkuleet godhee isinii galchee jira. Irraa achi baatanii kaatanii irra gad tuqattanii amma kanama tokko hojjenneen kakaawwanillee yeroo gad harkifna ganaa ifaa jennuun barbaachisu. Jala kana qabnee irra gad harkifna kaalkuleet nu godhee jira jechuudha. Akkasitti isinii hojjete. Asiimmee sarara tokkotti dabaluu. Sarara tokkotti daballee afireejii illee hojjennee alaalu. Akkuma reefii dhuftanii boordii seddoo dhutanii sarara dabaluu dandeettan jechuudha. So as biratti afireejii haa jedhamu. Afireejii illee hojjedhee isin agarsiisa. Afireejii illee akkuma isaa qabxii hagamaatii isiitiif filattanii ergasii idduma reefii sam jettu san dhuftanii auto sam ka jedhu irratti afireejiin ni jira. Afireejii gootan akkana isinii fidee jira.
akkanatti isinii fidee jira. Barbaaddan fiil gootanii xiyya kanaan harkisuu dandeettan. Akkanatti fidee jira. Ka jara hundaatu hojjete kan 77 61 80 73 kanumaa 51 godhe jechuudha. Afreejiin jara akkana. Gireedii illee hojjetuuf ammoo foormulaa addaa qaba waan ta'eef gireedii yeroo hojjettan gootanii if jettanii open biraakeetti tana bantanii ergasii qabxii afreejii tana bichaa filattan. Afreejii tana ni filattanii ergasii ammoo xiyya tana galchitanii gootanii akkasitti itti fufuu dandeettan jechuudha. So akkanatti itti fayyadamuu dandeettanii akkanatti wayiin mindaa namaatis ittiin dalaguu dandeettan jechuudha. Mindaa namaatis ittiin dalaguu dandeettanii waan garaagaraa ammoo waan silaa lookii irratti hojjetan isin tursiisuu ittiin hojjetuu dandeettan akkasuma koomantii waa hedduu ittiin hojjetuu dandeettan jechuudha. As keessaa kan mindaa namaa kana keessaa waliin ilaallu tokko. Mindaan awwalaa basic salary income tax jedhee akkas jira. So kana keessaa fakkeenya nam tokko birrii 600 yoo nyaate gibirri irraa hin galu waan ta'eef akkamitti yoo inni isin dogongorsiiseef akkasuma ammoo ofii wayita hojjettan san wal jala yoon tarin jechuudha income tax kana akka isin irra kennitti hojjettan. So formulaan isatti hojjettan ammoo kunoo kana. Formulaa ammoo asirra qabadhaa akka qabattanii keessa seene akkasan formulaan ka birrii ittiin hojjettan akka kana jechuudha. Dhumarratti ammoo inni isin galchitan kana gizee 5 galchitan cuftuu tana jechuun ammattuu gizee 5 akkasitti ergasii ittiin geessuu dandeettan jechuudha. Yeroo biraa akkaataa isatti hojjetan illee qabadhee isiniif dhufa. Ammaaf ammoo haganuma buufadhaatii namni isinii danda'ame jedhe itti fayyadama. Yaada qabdan koomantii jala kaahaa agar viidiyoo kan walitti deemtu. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Turtii gaarii.